Ani akka nam tokkotti Jawaar Mohammed rakkoo isa irra gahu, rakkoo Oromoo irra gahu, rakkoo anarras irras gahu nuti keessa nuti uffachiisaa adda nu baaseetu miilaa wal nu rukuchiisa waan ta'eef sana hin deeggaru. Rakkoon isarra gahu rakkoo Oromooti. Ammoo haqaan dubbachuu barbaadu yeroo hundumaa gaaffii nam tokkee fi gaaffii mirga waloo kan sabaa adda baasnee ilaaluutu nurra jira. Yoo Jawaar ammas achumatti diinka keessatti waan waliin fixannee waan barbaannu arganne sabni rakkoo hin qabnu malatti dacha'uu jedhee dhiigni dhangala'ee gatiin isaa maalii ka jedhutu gaaffii namatti ta'a. Sabni kun nama ofii nama isaa nama jaalatu itti fachuuf humna ta'uusaa agarsiisuun danda'a. Namatti tola ammallee nama boonsaa jechuudha. Garuu gaaffii nama tokkee fi guyyaa guyyaan hiriira ba'umoo gaaffii mirga abbaa biyyummaa fi bilisummaa sabaa kabachiifnee rakkoo har'a keessa jirru kana keessa wal baasuutu furmaata ka jedhu irratti kaa Oromoon wal ta'ee dhaabbachuun itti jiru. Jawaar akka nam tokkootti rakkoon isatti dhufte suni isa qofaa oolchuutiin furmaata hin taatu. Maal jennaan namoonni Jawaar jala qajeelfamanii duulanii lolanii lolchiisanii hedduu yoo mana hidhaa jiraatanii Jawaar qofaa isaatii akka muka baalirraa harca'eeti waa takka gochuu hin danda'u. Nama isaa isa jalaa yoo funaananii fixanii eeyyee akkuma eengadda dubbiin taate sun garuma isaatti deeman. Kanaaf iyyuu ummata Oromoo kumaatamaa isa irree ta'ee diida bahee dhiiga dhangalaasuun lafee cabsuu danda'u mana hidhaa jiru faca'ee jiru walitti qabuutu furmaata. Kana kan ani jechuu barbaadu. Akka biraatti OPDO keessa wanta jiru jira. Kaleessa nuti saban bilisoomsine OPDO Tigree jalaa baasne malee qabsoon karaatti hafee yookaan immoo warraaqsi inni gatate isa kana. Warraaqsi gatate kun immoo qabsoo fi qabsaa'ota Oromoos kolaasuuf aggaammatee ture. Kana keessaati aktiivistoonnii fi gaazexeessitoonni akkasumas warri miidiyaa yookaan sooshaal miidiyaa adda addaa irratti waa babarreessaa turan kolaafamuu qabsoo fi gatatu warraaqsa kana keessaa harka qabu jechuudha. Saba bal'aa dhiiga dhangalaasuuf sana miti kan karaa irratti dhaabbate. Kani bakka tokkotti yookaan kutaa walgahii tokko keessatti nama 50 walitti qabee bilisoomne jedhee uummata isa bal'aa harkii fi miilli itti mana hidhaa keessatti dararaa arge ture sana miti jechuudha. Sagaleen isaa inni sun ukkaamamee hafeetu dabballoota sagalee xiqqoo garuu immoo miidiyaa argatuu danda'antu sana jedhe waan ta'eef. Warri akkanaa kun ammas sabatti deebi'anii gaaffiin sabaa inni xumuraa guduunfaan bilisummaa walabummaan biyyaa deebii akka hin arganne burjaajii keessaa saba baasuu qabu. Konfiyuuzii nama gochuu akkasumas jaalala sabaa sana abiyuus gochuun irra hin jiraatu. Sabni rakkoo keessa jira. Warraaqsi keenya gatateera. Qabsaa'onni fi qabsoon keenya kolaafamuuf itti aggaamame immoo maqaa waraana bilisummaa Oromoon kolaafamuurraa hanqafameetu jira jechuudha. Hanga kun jirutti ammoo qabsoon addaa hin citu. Qabsoon kun garuu hanga yoomiitti wareegama guyyuu bu'aa xixiqqoo barbaachuu fi kafalama. Maaliif guduunfaan ittiin taasifamu? Waan xiqqoo barbaadaa gaafa waan xiqqoo dhabne harka duwwaa galla. Waan guddaa maatiin gaafannu yoo xiqqaate illee waan guddaa dhabne waan xiqqootiin galuu ni dandeenya jechuudha. Gaaffii Oromoo xiqqeessuun nurra hin jiraatu. Kanaaf akkuma sila sii dhufe mirgi OPDO Tigree jalaa baasnee abbaa biyyaa osoo hin taane akka paartii yookaan dhaabaatti bilisa isaan goone amma immoo gama isaan naftanyoota jechuun jiran kauma ofii isaanii filanii masaraa mootummaatti naqataniin xiqqoo dhiibbaan wal keessa jirti. Amma Tigree irraa bilisa bahani Amaara irraa akka bilisa isaan baasnu dhiigni dhangalaasisuu fi waan tolfameef natti fakkaachuutti jira jechuudha. Namoonni haala akkanaan qabsoo Oromootti taphatan kuni harka irraa dachaafachuu fi gara sabaatti deebi'anii gaaffii sabaa guddaa kanaaf deebii kennuu qabu. Kanaaf iyyuu Oromoon amma fincila irra jiru kuni inni kaleessatti qophaa'aa ture garuu akka tasaa balaanii Jawaar irra aggaamame jedhameetiniin saba gadiyaase kuni mirga abbaa biyyummaa saba kanaa argamsiisuun goolabamuutu irra jiraata. Yoo sana ta'uu baate OPDO achumatti wal tuttuqaa qabdu fincila kanaa wal qabattee xiqqoo dhiibbaa taasiftee mirga ofii qabachiifachuu fi adeemtu sana kabachiifnee dachaana yoo ta'e ammas borus istaanis duuti biraa rakkoon biraa hiriira nu baasu hin dhaabbatu jechuun barbaadan. Yaanni ani qabu ejjennoo waraana bilisummaa Oromoo inni kaleessa har'a borus kanuma. Ashamaa harka fuunee akkam jirtu maatii Oromiyaa Televizyinii YouTube guyyaan har'aa adoolessa 19